Hai, akkam jirtu uummata qashtii hundi keessan naguma keessanii fayyaadha. Ani fayyaa kiyyaa galata waaqayyo. Akkam jirtu hundi keessanuu ani nagaa gooti. Waa tokko maddee wayii waliin mari'annaa eeni. Egaa amma beeku wajjin waliin haasofna jedheen dhufe. Baay'een beekaaf itoo hin taane ammuma ta'ee waliin haasofnee waliin mari'annee wal jajjabeessine inneeti qimamoonni mana maadaamii jirtan keessattuu warroonni biyya hormaa jirtanii jechuudha. Asirratti wanti jechuu barbaadu waa'eedhuma jireenyaa kanaa, waa'eedhuma jireenyaa keessatti immoo waa'ee tidaarii, waa'ee xiqqoo waan tidaarii fuulduratti illee warri tidaaritti singallee warri galuufis jirtan warri tidaarii keessas jirtanii waan maddee waliin haasofna jedheen dhufe. Nana of kalchaa isiniin jecha. Inna akkam jirtu isiniin jedheera. Taasudhaan immoo waa'ee tidaarii tokko waan xiqqoo waa'ee mana tidaarii keessatti wanta uumamu tokko waliin mari'annee dhufe nan beeka fi ta'uu hin taane. Inna ijoolleen keessattuu ijoolleen mana maadaamii jirtan hundi keessan kan biyya hormaa dafaa qanaa jettanii dalagaa keessan dalagdan waan tokko waliin mari'annee dhufe nan beeka fi mitiisi. Innammoo asirratti wanti isiniin jechuu barbaadu waan biraa miti. Hiriyaa tokko ni baafata namni kamiyyuu hiriyaa tokko ni baafata. Hiriyaa gaafa baafatu hiriyaan kun yookiin mana naaf ta'a yookiin tidaarii naa ta'a yookiin jireenya koo boruu naa ta'a jettanii itti seenuudhaaf waan hunda xinxaltanii waan hunda fageessitanii yaaddanii nama tokko nama jaalala isiniif qabu tokko hin beektu. Zimbiloodhuma akkanumaaf ollaanii irraa wajjin haasa'uuf itoo hin taane nama manaaf sin barbaadu nama immoo wanta biraatiif sin barbaadu adda baafattanii baruu dandeessu asirratti. Isarratti immoo wanti isiniin jechuu barbaadu tidaarii jechuun jaalala keessa gaafa galtan tidaarii keessa gaafa galtan jaalalli akkuma ta'u ta'ee jaalalli yoo jiraate wanti hundi hin jiraata jechuudha. Jaalalli jiraannan wanti dhabamu hin jiru lafa kanarratti. Inni guddaan asirratti jaalala tokkoffaan jaalala yoo qabaatte mixiinillee wal qabattee harba baatti jedhan. Kanaafuu jaalalli yoo jiraate hiyyummaan illee ni bada. Dhugaa waaqa hiyyummaan ni bada. Hojjattanii dhuftu jaalala keessatti tokkommoo maaltu barbaachisaa fayyaadha. Namni fayyaa qabu namni jaalala dhugaa waliif qabu hojjatee wal jijjiiraa. Dirqama har'a jaalala tokko baafachuudhaaf abbaa makiinaa, abbaa fooqii, abbaa mana baay'ee, abbaa makiinaa baay'ee miti kan nuti tidaarii kana keessatti tidaarii godhachuudhaaf barbaannu. Jaalala dhugaa nama isiniif qabu nama homaa hin qabneettu yoo jaalattanii faana jiraattan boru waan hundatti dhuftu. Maaliif hojjatee namni kamiyyuu keessaa ba'a waan ta'eef kanaafiyyuu immoo tidaarii keessatti inni guddaan tidaarii keessatti namni tokko jaalala dhugaaf siif qaba taanaan gaafa ati beelofte si faana beela'ee gaafa ati rakkatte si faana rakkatee gaafa ati dheebotte si faana dheebotee waan hunda yoo si beekee rakkina kee dhiphina kee gaafa ati qabdu bichaa miti tidaarii keessatti si jaalachuun namni tokko si fuudhee gaafa manatti si galche qarshii bichaa gaafa qabattee miti. Gaafa ati gaddite nama si faana gaddu gaafa ati immoo beelofte nama si faana beela'u gaafa ati rakkatte nama si faana rakkatu nama kana yoomiyyuu hin dagattu jechuudha. Maaliif har'a qabeenya ilaaltee nama takka qabeenya isaa ilaaltee deemte ni kufa jaalalli kun. Maaliif qabeenyi isaa inni yeroof atis yeroof qabeenya isaa ilaaltee dhatte innis immoo yeroof qabeenya kee ilaalee dhufe waan ta'eef waan akkasii keessaa ilaalcha akkasii keessaa baanee nuti inni guddaan jaalala dhugaa waliif qabaanne jaalala keessa yoo seenne hojjannee waan hundatti dhufna jechuudha. Innaa kanaafiyyuu asirratti kan inni isin gorsuu barbaade warroonni mana maadaamii hojjattan biyyaa baatanii biyya hormaa jirtan hundi keessanuu kan inni isinitti himuu barbaadu jaalalli hundumayyuu ni qaqqaba. Hidda hojiidha jettanii hidda hojiidha innee manaa baanee jabaannee hojjannee birrii keenyallee akkaawuntii mataa keenyarra keewwannee har'a namoonni baay'een akkatti nuti hojjanneef nu beekuu dhiisuu danda'a. Garuu akkaawuntii mataa keenyarra keewwannee birrii kana ol keewwannee nuti gaafa gallee wanti firiitti argannu waan baay'ee jira. Birrii hin qabda taanaan galtee waan barbaadde hojjatta. Kanaaf immoo inni guddaan birrii keessan jabeessaa ol keewwadhaa. Boru tidaariidhaaf nama isinii ta'us qabeenya namaa hin ilaalinaa. Inni immoo qabeenya keessan ilaalee dhufus homaan fayyadu sinillee qabeenya isaa ilaaltanii hin dhaqinaa.
homaa haadhamu jaalala dhugaa isiniif qabaatu jaalala qulqulluu isiniif qabaatu hojjettanii keessaa baatu wanti keessaan baaneef hin jiru waan ta'eef wanti biyya lafaa jiruun biyya lafaa hunduu hin ulfaata malee garuu immoo yoo salphifnee ilaalle salphaadha waan ta'eef asirratti obboloowwan koo hundi keessanuu warreen biyya keessallee jirtan biyya hormaallee jirtan hundi keessan chaayinaalii kanammoo dhaggeeffattanii akka piraayisii fi laayikii naaf gootan abdiin sinirraaf qaba lammii koo hunda keessanuu sinin jaaladha sinin kabaja iddoon dogoggorettis dhiifama naaf godhaa sinin jecha jaalala dhugaa eenyumaafuyyuu jaalala dhugaaf qabaadha tidaarii keessatti jaalala qulqulluu abbaan ta'e sin miidhuuf deeme sin miidhuudhaaf illee hin deemina innaa sin jaalalumaan qaba tidaarii keessatti jaalalli jiraanna waan hundi hin dhufa jaalalumaan qaba namni jaalalaan waan hundarraa wal deebisaa sinin jecha hundi keessan kanammoo akkuma dhaggeeffattan laayikii sheerii sabskiraayibii gochuun hin dagatinaa sinin jecha lammiiwwan koo hundi keessanuu sinin jaaladha sinin kabajaa